ሰው ቢረሳ ልጅ ይረሳል እንዴ? ጃንጥላ ሊረሳ ይችላል፣ ቦርሳ ሊረሳ ይችላል። ልጅ የሚያክል ነገር እንዴት ይረሳል? ኢብሳን ተኮ ጅራቹ እንጅራኔ ቤክታ ጅራም ኢብሳን በከ ጅራም ገሩ ቴስተር ዋንጀረሙት ጅራ አመሰመስ ቴስት ጎት ቴስተሪዳን ቴስት ጎት ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ዱከ ጅራቹሳ በየማይክሮ ሰከንዱ ዱከ ጅርታ ይቻላል። ያደኮ ከነ ከሰ ጅርታ ሆጂ ኮ ከነ ከሰ ጅርታ ሙለተ ኮ ከነ ከሰ ጅርታ ኢየሱስ ለዱካ ሞነ ብራፍቴት ሆጂ ከከሰ ጅራ መነ ከከሰ ጅራ ያደ ከሰ ጅራ ተጃጀለ ከከሰ ጅራ ለመት ደሙ ካቱ ከሰ ጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንዱ በተተን ኦቶንታኔ ዋንጅራተን كان كبتن وانجيل لوكاس بقولنا لما لكوفس أفرتمي تكرر إشي جرتو واللي وجنين جنما كان إلى الله أباني فاتي مجتشا وقوم وقعت يانا فاسكا كبجوداف كرر يروسالم من أكتران مجتش وقع كنا لما يروجو تبتي أكما عمل ثاني أياني تشاف مجا كنا فودني ولبان أياني تشير قدر به كرر من ثاني تيرودي بيانتي مجتش يروسالم تأفه أباني سافات ساغرو أكا إني برا أفهم برتوراني ميلتو وجوان ديما جروسياني أديم ساقويا توكو إرقا ديماني بودا فروتا ساني برا توكو ورأي جامبيكاني هندوما برس مجاساني نيافتن إن بني غافر بنو مويسا برباچا يروسالم تديبيان قويا سادي بود دي إمو mucicha mana qulqullummaa keessatti barsiisota gidduu taa'ee otuu isaan dhaggeeffataa jiru gaaffisotuu isaan gaafataa jiruudha argatan warri isa dhaggeeffatan hundinuu immoo hubannaa isaaf deebisuu isaa arganiin dinqisifatan abbaan isaaf haati isaa yommuu isa achitti argan hirrifatan maariyaam yemmuus yaa ilma koo maaliif akkana nu goote kunooti abbaan keetiif an baay'ee si barbaachuutti sodaannee raafamnee hinnaanee baay'ee rakkannee jedhe mucichi moo deebisee maaliif na barbaadan mana abbaa koo keessatti argamuun akkanarra jiru hin beektani moo isinii isaaniin jedhe isaan garuu maal akka inni jedhaa ture hin hubanne mata duree akkas jettuun hin xiqqooshee dubbadha Yesuusiin malee hin sochoonu kutaa macaafa kanaa otoon isiniif hin ibsin dura Yohaannis boqonnaa 21 gubbaa deemtanii gaafa ilaaltanu nama qobaa socho'u tokko argitu namni qobaa socho'u hin milkaa'u namni qobaa socho'uun hin danda'ama garuu milkaa'uun hin danda'amu qobaa deemuun hin danda'ama garuu milkaa'uun hin danda'amu qobaa socho'uun qobaa deemuun qobaa arraaduun hin danda'ama garuu lafa yaadan ga'uun hin danda'amu Yohaannis boqonnaa 21 irra deemtanii gaafa ilaaltanu Phexros namichi isin beektan Yesuus Kiristoos erga du'e booda abdii keenya kan ture Yesuus du'eera si'achi maal goona gara hojii keenya idilee isa duriitti wangeelaaf waamamnee turre garuu hojii keenyatti deebine wangeelaaf dhuga baatoo akka taanuuf garuu kottaan aduuka bu'aa kana booddee qurxummiin qabdanu nama qabdu malee nuun jedhee kanaan dura maraba nurkaa gatee ture amma garuu gatiin ni du'eef si'achi akkamitti akka nama qaban hin beeknu waan ta'eef kottaa gara qurxummii qabuutti deebina hojii keenya idilee ganamaatti jedhaniitu deebi'anii dhaqan halkaniif guyyaa guutuu ijoollee Zabdiyoosii wajjin dhamaa bulan qurxummii qabuudhaaf wanti isaan hin goone hin jiru halkan guutuu erga raafamanii erga dhamaanii booda ganama garuu dadhabbii malee waan argatan hin qaban waan dadhaban sanatti milkoofne ture yeroo sana Yesuus isaanii wajjin hin turre Yesuus Kiristoos isaanii wajjin hin turre jechuun fooniin duwwaa otoo hin taane hafuurri isaayyuu isaan keessaa du'eera fooniin isaan biraa gaafa du'u hafuura isaanii keessaa immoo du'ee ba'e yaada deebi'ee ka'a kan jedhu hin qabanu turan inni garuu deebi'eetti mul'ata ture erga du'aa ka'e boqonnaa 21 kanarratti halkan guutuu erganii dhama'e boodaadha Yesuus halkan gara barii dhufeetu jerana qurxummii qabduu jedhee gaafate wanti inni qurxummii qabduu jedhee fi amala Yesuus keessatti gaafa si deebisuuf wangeela sitti muu gaafa barbaadu mata duree haaraa fudhatee nufu mata duree ati keessa jirtu nufa malee Yohaannis boqonnaa 4 gaafa deemtanu bishaan naa kenni jedhe maal hojjetaa jirti dubartittiin bishaan waraabaa jirti Phexros qurxummii qabduu qurxummii naa kennaa jedhe maal barbaadaa jiru jarri qurxummiidha mata duree haaraadhaan hin dhufne mata duree jarri qabanuun dhufe keezii keetiin dhufa Waaqayyo garuu ofiisaa sitti agarsiisee darba arras waldaa kiristaanaa keessatti keeziin kee kalee yoo ta'e keeziin kee nyaataa yoo ta'e keeziin kee kisaaraa yoo ta'e namoota baay'ee karaa keezii isaanii dhaqee ofitti qabaa jira keezii kanaan hin dhufe garuu Yesuus biratti nafe keezii kanaan hin dhufe garuu Yesuus Waaqa akka ta'e argee nafe keeziin koo kana Yesuus bira kan na fide kana garuu Yesuus Kiristoositti maradhee akka nafu na godheera
keezii kanaan hin dhufe keezii sanaan dhuftanii keezii garaagaraatiin dhufne Yesuus gooftaa ta'uu isaatiif miti kan dhufne nuti jalqaba. Gaafa dhufnu mata dureen keenya garaagar namooti baay'een rakkatanii dhufan. Furmaata dhabanii dhufanii gaafa dhufan garuu rakkaa rakkoo keenyaaf duwwaa otoo hin taane bara keenyaaf furmaata Yesuus. Jireenya keenyaaf furmaata ture Yesuus. Bara baraan inni furmaata keenya namni jedhu ameen haa jedhu maqaa. Qabduu jedheen Yesuus yeroo san daabboo barbaadu, qurxummii barbaadu. Yeroo sanatti wanti inni barbaadu namaan galle hin beekamu. Garuu isa Phexros barbaadu gaafate. Qabduu hin qabnu waa'uun qabnu minim andaachi nagar illan. Macaafi qulqulluun otoo Yesuus iddoo sanatti waan baay'isu ta'e yookaan immoo qurxummii laatu ta'eeti dubartittiin ijoollee isheetiif jettee abbaan qabeenyaa yookaan abbaan liqii dhufee morma ishee qabe mootota irra jirtu sun maal qabdaa jennaan Elsaayi maal jetteen qodaa cuggee dibataa keessa xiqqoon qabatee cuggee sana keessa gaaniitti naqeedhe katinnish wada mabaarak ነው ያመጣ amma garuu maal qabdu jennaan isa kana maal jedhe waa'uun qabnu minim mibaarak nagar waan baay'atuun qabnu irraa fuutee waan nu baay'istuun qabdu jennaan lakkaa Yesuus duwwaa irrattis gooftaadha. Xinnoo irratti duwwaa otoo hin taane duwwaa irrattis lakkaa gooftaadha Yesuus. Warra naa guuteedhaan duwwaa miti warra hin qabu jedhaniifis gooftaadha Yesuus ameen jedha. Dabala harka keessa raasaa Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhama loo. Minim waan itti idaamtee baay'iftuun qabdu. Waan itti idaamtee nuu kennituun qabdu. Waan itti afuura baafattuun qabdu. Waan itti sagalee baafattuun qabdu. Ani mee jedhennani waan an godhu beekaa. Qabdanuu hin qabdu. So doonii keerra yookaan markaba keerra taa'ee akkan immoo wangeela dubbadhuuf hin eeyyamtaa innan kunooti. Ol bahee daqiiqaa muraasa erga dubbate booddee Phexros jedhee ammas deebisee qabduu qurxummii maal sila ganama sitti himni rannaan ol lixaa bishaan daarii dhaabatee jira Phexros itti galeeti. Maalitti nan tuujubichatti jedhe tuujuba jechuun iddoo bishaan itti wal rukutu yookaan immoo walakkaa galaanichaa walakkaa bishaanichaa jechuudha. Spiritually amma gaafa hiiknu bishaan walakkaa galtee qurxummii fuutuun qabdu Yesuus walakkaa galtee malee. Kiristaanummaa daarii otoo hin taane al tokkotti siqaa al tokko irraa hiiqaa otoo hin taane itti makadhu Yesuus na keessa ani Yesuus keessa wal keessaa baafamuu hin dandeenyu gaafa jettu jireenyi isaa kan keetaa eebbi isaa kan keetaa harka kee ol kaasiiti amee jedhi dabaliitii maaloo. So namichi kun halkan guutuu dhama'aa bule hamma Yesuus Kiristoos dhufutti garuu dhama'uun namaa namni tokko dhama'uun namaa amma Yesuus hin jirretti milkaa'uu hin danda'u. Hojjechuun hojjetta garuu galma ga'uu hin dandeessu. Hamma Yesuus dhufutti dhama'uu duwwaadha. Yesuus gaafa dhufu garuu akkasittiin jedhe daayirekshinii atitti milkooftuun sitti agarsiisa. Qixa atitti darbattee milkooftu tokko Yesuus beeka. Waggaa guutuu gabaarra fiigdee otoo hin taane qixa atittiin milkooftu. Waggaa guutuu wangeela dubbistee otoo hin taane qixa ittiin lafaa kaatu tokko qaba Yesuus harka kee ol kaasi. Daayirekshiniif daayimenshinii atittiin mul'attu tokko galgala kana Waaqayyo sitti agarsiisu. Yesuus malee baan warri jedhan ganama kana akkasee Yesuus jireenya keetti dabalama ameen. Namoonni tokko ani koo Yesuusiin tureeraam gaafuma harka fudhuu natti dabalame Yesuus. Simiti Yesuus Kiristoos Yihuudaan fudhateera. Na duuka bu'i jennaan okkee jedhee mana isaa dhiisee qeesaa gatee duuka deema. Duukan jira jedha garuu biraa fe'e. Yaadaan duukan jiru garuu maqaan isaa garuu duukaa xaafamee jira. Yesuus Kiristoos waan dubbatatan otoo hin taane waan jiraatan. Yesuus Kiristoos laayifiidhaan waan agarsiifamudha. Hojiidhaan waan agarsiifamudha malee afaaniin waan dubbatamu duwwaa miti. Macaafi qulqulluun isinii afaan keessaniin hin dubbattu warra kaaniin hin godhinaa itti ofii keessanii garuu hin gootu. Jireenya Yesuusiin alaa jechuudha. Duuka deema Yihuudaan garuu Yesuus Kiristoos gooftaadhaan jira duuka deema garuu gurguruudhaaf immoo bukkeedhaan immoo dhoofsisa. Duukan jira namoonni jedhan baay'ee jiru. Phexros kaleessa Yesuus duuka ture. Waggaa 3 walakkaa duuka ture. Yesuus garbittiin ilaalte kun isa duuka ture jettee si'a 3 qabsiisuudhaaf yaalte. Namichi kun laayifiin isaa jireenyi isaa Yesuusitti fakkaachuutti nama deemaa turedha. Amma garuu qobaasaa jira. Qobaasaa dadhaba, qobaasaa hojjeta, qobaasaa fiiga, qobaasaa. Ani ifatti garuu har'a Yesuusiin malee hin sochoonu. Harka keessan kaasa ani Yesuusiin malee hin socho'uudha. Ibsaan tokko jiraachuuf hin jiraanne beektaa jiraam ibsaan bakkee jiraam garuu teestar waan jedhamutu jira. Ammas teest goota. Wama tokko hidhuu yoo barbaade teest goota jiramoo hin jiru. Teestariidhaan teest goote ilaalta. Yesuus Kiristoos duuka jiraachuusaa bayya maayikiroo sekondii na duuka jirtaa jechaa deemu. Yaada koo kana keessa jirtaa, hojii koo kana keessa jirtaa, mul'ata koo kana keessa jirtaa Yesuus na duuka moona biraaf teetta. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 41 kana deemtanii gaafa ilaaltan Yesuus Kiristoos maatii isaatii wajjiniin Faasikaa kana kabajuudhaaf gara Yerusaalemitti ol ba'aniidha. Waggaan 12 waggaa bilchaachuuti. Waggaan 12 waggaa Yesuus Kiristoos itti waldaa dhaqe. Hamma waggaa 12tti Yesuus innan. Yeroo jalqabaaf waldaa kiristaanaa dhaqe kan inni waaqeffate waggaa 12ffaasa. Isa dura garuu guyyaa 8ffaasatti dhaqe. Eqeera jedhamee barreeffamne malee immoo bayya bootaa ol heedi jilaal maatii isaa wajjin.
Alatee guyyaa 8ffaatti gaafa Simoon fuudhee ammatu sana gara waldaatti geeffameera. Gara Yerusaalemitti deemuudhaaf erga ol ba'anii booda ayyaana kabajanii hin raawwatee jira. Ijji በጣም የሚገርም ነገር አሳያችኋለሁ. erga waldaa kiristaanaa dhaqanii booda amma girgirriidha waldaan kiristaanaa baay'ee ayyaanni waggaa Yerusaalem Yihuudoonni akkuma jiranutti Yerusaalemitti walitti qabamanii gatii waaqessanuuf yookaan immoo biyyicha guutuu keessaa gatii yaa'anuuf baay'ee sababallaatu Yerusaalemitti ol ba'ee waaqeffatu. Iddoo tokkotti waaqeffatu waan ta'eef mucaan kun isaanii wajjin naqee inni garuu waldaatti ol galee achuma taa'ee ilaaluu jalqabeera. Sabii dhufee maal akka godhu inni akkuma ta'e qeesotatti wangeelaawotatti paastarootatti siqee quucceedheera. Girgirrii daabboo muruu keessan turren girgirrii qalmaa sana keessan turren hin qalamaa hin ayyaaneffatamaa aarsaan hin dhiyaataa haa ta'u malee Yesuus jara gidduudhaa qaata ba'ee dhaqee ogdii mana qulqullummaa irra taa'ee waa'ee mootummaa Waaqayyoo kana dubbachuu jalqabeera. Ayyaanni Faasikaa kun erga dhume booddee jira gara manaatti galuudhaaf kaaneedha. Isaan Yesuus Kiristoos akka isaanii wajjin jiruun ilaal deemsa jalqabanii waan isaanii wajjin jiru isaanitti fakkaata inni garuu isaanii wajjin hin turreedha. Namni tokko afaan isaa saaqee Yesuusin malee hin socho'u jedhume maaloo dabalaatee ani isa malee hin socho'u jedhame maaloo Yesuus Kiristoos isaanii wajjin waan jirutti fakkaata. ሰው ቢረሳ ልጅ ይረሳል እንዴ? ጃንጥላ ሊረሳ ይችላል፣ ቦርሳ ሊረሳ ይችላል። ልጅ የሚያክል ነገር እንዴት ይረሳል? ወንቲ ሙጫፈካቱ ኢንራንፈተሙ ጀለና ዋቀዮ በሩምሳ ፈተውፍ ኑፍ ካይ ገሩ ማርያም ሙጫዋ ቀራ አርገት መነሰነ ከሰት ራንፈተ ሶክተ ሊስን ሐመመነ ጋሉት እንደሙ ገሩ ኢየሱስ ንዱ ከጅራ ጀረ ባየን ኬኛ ሐረስ والدوتا كريستانا كيسا كنجرو تجاجلاتو تجاجلماتو سبتو وما يسوس ندوكا جرو سينيتي وانو ما كينيا كيسا واني يسوس جرو نتفكات في جيجا كينيا كيسا واني يسوس جرو نتفكات واني يسوس جرو نتفكات شيك لنا رقي قبل لالو كابوتراني ناناني بكي ساني قرو يسوس انجرو يسوس برافير ديم ساني تولينجل مالف راوان والدا كيسا دبي مالف هاسا واقع يوفنا ما وجين كابو راوان يسوس سانغرويدا واني ساني وجين ديما جرو اتفقاته چالوما جداني ديمويدا بايين كينيا الرس ولدا كيست واني نو وجين جرو وان إسا وجين ديما جرو نتفقات ولدا كريستانا كيستي قفا سافيكا مچافي كل وان غوتن هندوما مقا غوفتا يسوس كريستوسين غدايدا نموني كون يسوس واني ساني وجين جرو اتفقات إسان غافا منغا انغرو إني ساني وجين جرو ويدا سببين إسان الرانفتانيف مالي نموني جتنو نبدن أو سببين نتوكو واني ساني وجين جرو اتفقاتي إني لما فان غرغري تطوري قبا منيرو دبويا وانتي في كانوا ما كيسا جرى داني ديم دبويا وكيسا نجرو يسوس أبدو تجرتا جري تغافل أفور كلنا الرسم بربادا چك كو نجرين يكي إبسان جراچو سا گلگدي باتي كو ملال تو گويات يسوس سدوكا جراچو سا چك كون وجي كي كيسا جرى من كي كيسا جرى ياد كيسا جرى تجاجل كي كيسا جرى لما تديمو كاتو كيسا جرى فدا واق ايو يو تاجري فدا واق ايو ادبا فدا يادي واق ايو برباچي سال ያደከ ከሰጅራቹ ዋቀዮ ማለ ጅራቹ ነው ማን ይላል አማ ጴጥሮስ ገረ ቁርጡሚ ሰናጋ በደሙ ጆሌ ዘብዴዎስ ሱረቴ ደመ ነሞተ ሰዲዮ ጅንደም ነሞተ ፉዳቴ ደመ ገሩ ነሞተ ወጅን ጅሩ ኢየሱስ ወጅን እንጅሩ ወጅን ጅራቹና ማጋሪ ተዮቱ ጅሩ ገሩ ቧምቡስ ኢየሱስ ገሩ ቆባሳ ዱፌቱ ዩዋኒሳን ሰዲዳን እንባነ ደበርሴት ከን ከናፍ መናጋኒ ጋፈላላኑ ኢየሱስ እንጅሩ ምበረባደኒ ከነ ከሰ ጅራላ ሰበባኒሳን ራንፈተን ቶኮ ባየነው ነማት ለመሞ ዋኒሳኒ ወጅን ጅሩ ትፈካቴ لكوفة فرتامي أفرد يمتني قابل التنو فراف نموتا اتسكان هندوما قافتشو تكاني فرساني أكسومس نموتا إجام بيكان هندوما قافتشو جل كباني مال جراني يسوسين نرجيني هرجيته غيري چما تطريچو إرجع فراف على قافتني يسوسين نرجيني سينجر مالي نما بايجر كنا كيسا لو كتيجرا يراني جتي برباد يسوس كريستوس كرو جركيدو هنتورين ريوتا يسوسين أكسومس نموتا إساتسكانو نموتا بايجي قافتن كيسوس قرب مسلين هاي كدم ندوك جرا فكات أسمع كيس جرا فكات أسمع كيس نبى مفكات سبق الدو جرا فكات سجنتا كان الرجل فكات بمسلين هاي كدم ما نورون رجت أني على النول الجبال ندوك جرا تشوسا سريت أبرونتون بمسلا تشوسايون رجت أني هوناتشون ندوك جرتا يجتشا قافتشا ديمون برباتش سال عندنا سوتش بفكاداتشن هلو يسوع يالله مسلم فون كينيا فيدا متى ساقبا ميري كينيا يادي متى ساقبا يادي واق أيوك أبو كمبرات كنا في مجابي كلون يادي واق أيوف يادي نما غراغري يادي واق أيوف يادي نما غراغري كرا واق أيوس كرانا مرة
Garaagari jedhe. Ati karaa kana deemuu barbaadda Waaqayyo maasiin akkati deemtu barbaada. Kiristaanonni durii akkas jedhu. Nan karadhamee dura jedhaniitu karaa sana hin deemin karaa kana deeminaan jedhee jedhu. Hamma wanta akkasiin jiru. Har'an deeminaan jedhee jedhu. Erga takka deemnee Yesuusiin yoo dhabne gati kaffalle. Namoonni kun dhuma irratti ilaalanii dhabanii mandara keessa deemuu jalqaban. Achi deemanii barbaadu isaanii wajjin ture moo biratti eeguu danda'u. Isaanii wajjin ture deddeebi'anii of biratti ilaaluu danda'u. Isaanii wajjin ture miila isaanii jala ture harka isaanii keessa ture. Garuu of biratti hin eegganne biraa gargar erga ba'anii turaniiru. Deemsa guyyaa tokko jechuun fagoodha firoota ko. Adeemsa guyyaa tokko qophaa deemtee kaatee Yesuusiin barbaadachuun cimaadha. So እንደገና otu barbaadanu እንደገና lafatti jalqaba irraanfatan dhaquun isaanii dirqama ta'e firoota ko. Argitanii? Kiristaanummaan qophaa fiigamu mallaalaax ነው gaafati qalbiin diddiirradha jettu Yesuus maal siin jira godatti deebi'ee iddoo jalqabaatti. Takka fiignee kaane Yesuusiin kottuun haa galin jedha. Takka fiignee kaane iddoo kana ga'eera bakka ammas wajjin deemuun barbaada kottuu gali yoo jette hin galu Yesuus deebi'ee achi kaafna wajjin dhufu. Yaada keetiin duwwaa dhufte waan ta'eef karaa yaada keetiin dhuftetti dabalamee yaada isaan fidu Yesuus. Deebi'anii iddootti gatan Yesuusiin ilaaluu jalqaban yaala Yesuus haa yamru. Namooti tokko tokko waldaa keessa kana lallabni illee utuu dhumin namni ba'u. Lakka yaal carrasuut nagar nabbar isa duwwattaa eefite malee qeesoti isa isaan dubbatanu jedha. Isa isaan dubbatanu dhaggeeffataa isaan gaafata ture. Lakka qeesochu alzagguun pirogiraamuun sabatu cufee sokke malee. Sababba'ee tokko lamaan utuu harca'uu deeme malee jarri waldaa keessaan cufne Yesuus garuu amma dhumaatti taa'ee ture. So namoonni kun gaafa isaan deemanii Yesuus Kiristoosiin arganu komachuu barbaadani maal si goone maal sitti balleessine Yesuusiin komatamu kaleessas arras bara baraan sanuma ameen jira. Komachuu jalqabanii minnaw lemin maaliif nu biraaftee sintu nu biraafe moo nasin biraafe maaf nu biraaftee aniif abbaan kee jedhaniin aniif abbaan kee mana keenya akka deebine beektaati gatii guddaa si barbaacha akka deebine beektaati aniif abbaan kee Yesuus Kiristoos abbaan isaa waaqarra akka ta'e ibsuu gaafa barbaadu ani jedhe mana abbaa koo keessa taa'uun naaf hin ta'u jedhe. So abbaa dhannati jechaa jirtu isa utuu hin taane abbaan koo sama abbaa mana kanaati. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos gaaf tokko tu lallabaa jiru mukuraabii irratti obboloonni isaa dhufanii bakkee dhaabataniitu Yesuus Kiristoos hin barbaanneetu mucaa keenyaa jedhanii balbala irra namoonni dhaabatan jiru. Maal barbaaddanii jedhanii Yesuus Kiristoos mucaa keenya yaa qoffaan immoo obboleessa keenya obboloottan isaa nu waamaa sammuun isaa sirrii miti. Ol galeetu namichi Yesuus jedhe jennaani namoonni wayisi barbaadu bakkee kanaa. Maal jedhanii jennaani nuti obboloota isaati haadha isaati jennaani jarana jedhe haati koos abbaan koos obboloonni koos warra dubbii qajeelinaa kanatti jiraatan sagalee Waaqayyoo kana warra dhagaanii warratti bulanii malee ana abbaas haadhas obboleetti foonis lafa kanarraa kan wangeelatti namanneef kan wangeela duukan jirre hin qabu. Kutaa kana keessatti hammas Yesuus Kiristoosiin barbaacha dhaqaniitu aniif abbaan kee jedhu. Amma maal godhaa jiru? Anaadha keetii inni abbaa keetii jetteetti maa jirti? Iyyaarra gaaggaxuunoo nama gidduutti abbaa keetii inni anaadha keetii jetteetti dubbattee jennaan aniif abbaan kee si barbaacha dhufne jennaan ani jedhe jennaan mana abbaa koo keessa taa'uun na hammaluuyi. Isaaniif garuu hin galle ture. Wanti inni dubbataa jiru isaaniif hin galle inni garuu maal jedhaa jira? Abbaan koo isa kana. Abbaan koo san dubbii isaa dhagaa jirudha. Abbaan koo san sagalee isaa dhaggeeffataa jirudha. Abbaa kooti kanan jedhu isa waaqarraati jedheetu yoo dhugaa ba'uuf arginu. Maalan dogoggoree isintu dursee bahe malee isintu fiige malee nagate isintu na dhiisee deeme malee ani yooman sin biraaf gaafa jarri fixan nan ba'a hal carrasu macaafi qulqulluun maal jedha dubbii Waaqayyoo isa isaan dubbatan hin dhaggeeffata gaaffii immoo isaan gaafata ture. Dubbii Waaqayyoo isa isaan lallaban hin dhaggeeffata isaaniin immoo gaaffii gaafata ture. Namoonni baay'een ilaalanii isanni dubbatuuf lallaba inni lallabamuuf dubbii dubbatamuuf gaaffii inni gaafatu dhaggeeffatanii maal ta'u turani jedha. In ajaa'ibsiifatu turani namoonni baay'een Yesuus biratti hafanii isaa wajjin sagalee Waaqayyoo erga dhagaa jiraatanii namoonni baay'een Yesuus wajjin dubbii Waaqayyoo kana erga dhagaa jiraatanii Maariyaam faa Yoosef faa maaf ariifatani maaltu jara gargar baasee jennaan akkamitti achitti gatanii isa dhiisanii sokkan. Yesuus Kiristoos akkas jedhe isin ariifatee deeme malee an boodatti naaf yoomiyyuu Yesuus Kiristoos wajjin yoo baate dura buuta malee booddeetti hin deebitu. Argite nama duran gala jedhanii nama duran ga'a jedhanii hunda dura ga'uudhaaf sokkanii mana ga'anii aawoo sokkaniiru gaafa mana ga'an garuu Yesuus hin jiru laalanii dhabanii gadi ba'an gaafa gadi ba'anu namoota galaa jiranu karaarraa duuka deemanii mucaa koo argiteetta fiiganii deemaniiru fiigicha isaanii keessa Yesuus hin jiru. መጨረሻ ልንገራችሁ ኢየሱስን መሌ አበደን ገዲበይና ያለ ኢየሱስ አትንቀሳቀሱ ባው በቆና ሶዶሚ ሰዲ ለኮብሰ ኩለሸን ረደምተኒ ጋፋ ይላልተኑ ዋቀዮ ሙሴዳን አከስ ጀደ አኒ ሲወጅነንታ ቦጁ ከነ ደበርሴ ሲትንከናይ እኒ ገሩ አከስ ጀደ ያ
Waaqayyo yoo na duukaa hin baatu ta'e natti miidha. Museen akka jedhe yaa Waaqayyo yoo ati baate malee hin baatu taanaan nutti hin baanu jedhe. Hin baata yoo ta'e natti miidhaan ergamoota koo si dura nan baasa hin bafitsuman hin bahu hin bahu. Maaliif yoo ati nu duukaa baate malee lolatti isa ta'u boojit waan tokko hin taatanu boojuu ammaa irrattu ani Waaqayyo sin duukaan jira ergamoota koo sin duran diriirsa baay'inaan hin bahu bafitsu. Maaliif na duukaa ba'i. Gabaa keetti Yesuus wajjin bahu tajaajila keetti Waaqayyo wajjin bahu. Harka kee bal'isiitii na wajjin ba'i jedhiin maaloo na wajjin ta'uu kee barbaada jedhiin maaloo dabali na wajjin ta'uu kee barbaada jedhiin maaloo Waaqayyo si wajjin ta'uu isaa galgala kanaa kaasee addunyaan dhugaa bahu ameen jedhe. Si wajjin jiraachuu Waaqayyo si wajjin bahu Waaqayyo si wajjin galuu Waaqayyo maqaa namicha Naazreetii seexanni dhugaa bahu ameen jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 deemtanii gaafa ilaaltan magaalaa Roomaa keessa Phaawulosiif Siilaas dhaqanii gaafa galan dubartittiin xonqaayin tokko yookaan immoo ooda kan hojjetu tokko dhufteetu elaa jarri kun kan Waaqa dhugaadhaaf kan bulan jara kana jarri kun hojjetoota Waaqayyoo warra sirriidha itti dhugaa ba'uu jalqabde. Jarri garuu nu ijoollee Waaqayyootiin jedhe. Dhokatanii wangeela hojjechuudhaaf galanii Roomaa keessa wangeela hojjechuu yeroo sana cimaa waan tureef karaa qoratu turanii karaatti nama gaarii barbaadan seexanni fagootti ilaalte kette jarri kun ijoollee Waaqayyooti. Jarri kun warra Waaqayyoo wajjin ba'anii galanii jara miti kan mul'atu isaan duddubbee Waaqayyoo hin mul'ata jedhanii dhugaa ba'an. Phaawulos garagalee maqaa gooftaa Yesuusiin hin iyyiniti iyyi keessaa bayye lafaan dha'ee iyyee carane keessaa deeme otuu namni hin dhagayin sana booddee deemtee amma maal jette si'achi ooda isinii hojjechuu hin danda'u birrii isinii guuruu hin danda'u. Xonqolaan keenya badeera maalinnan Phaawulosiif Siilaas faa duuka inni jiru na rukute. Inni si duuka jiru gabaa keessa jinni harukutu bayyeessu. Si duuka ta'uu Yesuus Kiristoos addunyaan harka kaasee dhugaa haa bahu ameen. Nan dabala karaa bira ilame sooressa ta'uu namoota baay'ee dhuga baatii isaanii dhageenyeerra. Doktariidha ebelutu jedhamu dhageenyeerra. Ebelu piroofeesaratu jedhamu dhageenyeerra. Ebelu akkasitu jedhamu dhageenyeerra. Waa'ee kee taanaan Waaqayyo si wajjin jiraachuu isaa dhugaa haa bahu addunyaan. Waa'een kee kaanaan maqaa gooftaa Yesuusiin doktorummaa kee miti abbaa qabeenyummaa kee miti ilmi Waaqayyo akkasii wajjin jiru dhugaa bahu addunyaan kuni harka kee kaasii na wajjin haa ta'uu jedhi maaloo. Yaala su'aan hin qasaqas isa malee hin socho'u si malee hin bahu si malee hin galu si malee gad hin bahu yemuutti si malee hin baanu nan eshi bakka jedhe Waaqayyo ani isinii wajjin nan ba'a ergamoota wajjin ba'u erga diddanii ani isinii wajjin nan ba'a. Ani sin dura nan baay'inaan akka jedhe kaagaa hin baana maalinna Waaqayyotu nu wajjin ba'a. Hamma Waaqayyo si wajjin ba'utti hin bahin maaluu haa ta'u salphaa ta'u jabaa ta'u amma Waaqayyo si wajjin ba'utti hin bahin. Balbala mana keetii gaafa banattu maaliif ba'i Yesuus simettee banattu na dura haa ba'uudha miti. Balbala mana keetii bantee maggaanyaan rukuta gaafa hojjettu kamitti balbala banuu caala wanti salphaan hin jiru. Gaafa bantu garuu Yesuus siifa banuu dursee. Addunyaa kanarraa waan na dhibu keessa hindaaqooni si dura dammaqti garuu ammatti balbala bantuutti hin baatu. Balbala ati banteen baati maggaanyaan erga sirkutee jechuudha. Yesuus si dura ba'uu qaba. Maggaanyaan kan hin dandeenye isa duwwaadha. Kisaaraan kan hin dandeenye isa duwwaadha. Salphinni kan hin dandeenye isa duwwaadha. Gidiraaf dhukkubi kan hin dandeenye isa duwwaadha. Mootota lammaffaa boqonnaa ja'a deemtanii gaafa laaltanu gadi buunee mana qulqullummaa kana ijaarraa Yordaanos deemnee muka yoo muranne in eeyyamtaa jedhanii Elsaa'iin gaafatan dhaqaa muradhaa jedhe. Inni tokko garuu biraaf akka jedhe maal taati yoo nu wajjin buute nuun murtu nutu mura nutu baata. Ati garuu nu wajjin utuu baate simboo qabna. Ati garuu raajii keenya abbaa keenya situ nu biraa bareeda waan ta'eef yoo nu wajjin baate baay'ee gaariidha jennaan maal taaree si nu wajjin hin baane hundi isaanii calluma jedhanii didichanii inni kun garuu si malee hin bahu. Afurri qulqulluun al tokko dadhabaa keessaanii sin hojjeta. Namichi kun qottoo ergisaa fudhatee ba'ee deemaa jira garuu keessuma isaatu nama kana jedha si malee hin bahu waan hojjeta. Yeroo gaana waan tamaammanan yaan si malee hin bahu maalinna qottoonis kan ergisaati. Alittamamamim qaba jedhee of hin jaju yoon deemes qottoon kan kootiin jedhu ana ergisaadhaan hin fide yoon wajjin baate maal taa'e nan deemisi duukan deemaadha. Namuma kadhate duuka deema Yesuus. Gabaa kana keessaa si wajjin galu Yesuus. Kan muruu deeme baay'eedha. Kan Yesuus duuka jiru garuu isa namichicha kottu na duuka jedhe sana duuka jira Elsaa'i. Otuun ni muraa jiru qottoon ergisaa sun bishaan keessa jalaa buunan taa'ee boo'a. Dhufee bira dhaabate Elsaa'i maal taate na jalaa bishaan keessa bu'e eessaan si jalaa bu'e bira jira qobaa miti. Himbo injere siduka jiraannan hin boossu. Yesuus siduka jiraannan hin boossu. Rakkina sitti dhufu hunduma Yesuus wajjin walitti buustee darbita. Gidduu dhaabaata Yesuus wajjin walitti buustee baata. Macaafa qulqulluun immoo kan Yesuus wajjin walitti bu'u hunduun daakama hin bullaa'e. Rakkinni si mudate ati gaafati baatu Yesuus wajjin walitti bu'ee bullaa'e gaa. Daakuu rakkina keetii fuutee dhugaatti hin baata ameen jedhadhu.
Sana booddee asiin na jalaa bu'ee jennaan muka fuudhee irra buusee fudhuu deemee tansaaffafe. Inni daakee arguu hin dandeenye irra keessa bishaan socho'uu jalqabe. Ganama kanaa kaasee በፍጹም አበደን ኢየሱስ ይመለ እንሶቸው ነምኒ ጀዱ አንሲ መለ እንዴሙ ነምኒ ጀዱ አንሲ መለ እንሶቸው ነምኒ ጀዱ ገልገለ ከናካሴ ኢየሱስ ይወጅተው ሳሙለቱ አሜን ጀረዱ አሜን ይወጀተ ገልገለ ከናካሴ ኢየሱስ ይወጅተው ሳሙለቱ አሜን ጀዱ